Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu. Hawasni keenya khabiyya keessatis khabiyya ormaa jirtanis. Arra seenaa ajaa'ibaatiin isinii qabadee dhufe. Maasha Allahn kun dur tokko mul'achuun fadhuutii laata maaf mul'atee illee hin jeeyina. Hawaasni keenya khabiyya keessatis haa fayyadamu. Khabiyyoota ormaa jirus haa fayyadamu. Seenaa ajaa'ibaa sa'eega rakkatanii illaanuu sa'eega bakka namaaf hin birmanne dhaqanii illaanuu waan jiru. Saniin isin ibsuu dhufe. Seenaa tanaa na wajji dhaggeeffatuudhaaf na faana turaan isiniin jaa. Seenaan kana fakkaata. Gurbaa ajaa'ibaa tokkootu markaba fudhatee bahara keessa oduu deemu jiru. Waan ajaa'iba isinitti ta'u galaanni fuudhee bishaan gaa hogguu fedhanii kaa'a. Bishaan gurguddaan beektan yeroo garii ni kaa'a yeroo garii ni ta'a. Bishaan akkuma ka'etti dhawee doonii bakka biraa buusee gurbaa ammoo hara moggaa gaaraa tokko darbe. Moggaa gaaraa kan bahara walakkaa jiru. Gaara gumsiin jee moggaa baharaa sitti hin fakkaatin. Walakkaa baharaa geessee bakka baharaaf sodaatamu. Bakka namni qurxummiidhaaf illee itti hayyamee hin dhayne. Alla gurbaan kun akka ta'uu deemu na yala deemee na hordofe. Gurbaan yeroonii fi lubbuun isaa baraaramu gaara san keessa seenee gaara mukni adda addaa jiru. Gaara mukni adda addaa keessa jiru kana keessatti mala dhawate. Yaa Rabbii koo akkamittiin jiraadha. Hawaasa irraa na fageessite. Laata akkamiin na jiraachisuu deemta waan jiru isa yaachise. Hoggu kana duba eega Rabbiin lubbuu koo na baraare anilleen hanga tokko lubbuu kiyya kanaaf baraaruun qaba je'ee akka miidhaan qabbanaatii fi miidhaan aduraa itti hin dhagahamne goojoo xiqqoo takka jaarrachuutti seenna. Qalbiin faffacaasin as garagalee na dhaggeeffadhu. Hoggu kana duba goojoo jaarratee afaa isaa baala godhatee baala mukaa gubbaallee baala godhatee akka qabbantii hamadeen ittiin buune moggaa baharaa hamadee bu'anii beektan. Akka hamadeen ittiin buune akka balaan aduudhaa itti roorrisne baalaan goojoo sirreeffatee akka nama citaadhaan sirreeffateetti tolfate. Osoo bara dheeraa jiraatu qurxummii nyaachaa qurxummii kana waaddatee nyaata. Guyyaa kana akkuma ibidda shidatee waan ajaa'iba isinitti ta'u hanga ibiddi kun naa shidamuu qurxummiin barbaaddadha jedhee yeroonii fi hara baharaa deemu hara bishaanii shurufkaa wayii qilleensitti fide shurufkaa ibiddi waa gubee itti fide. Laata maaltu gubate jedhee yeroonii fi niif duba laalu yeroonii fi ilaalu goojjoon isaa balbalu jirti. Qilleensi duruun goojjoo isaatti qabsiisee goojjoo isaan dura gubachuu jirti. Goojjoo san ta'aba inni itti ta'abe. Sumaaf Rabbi beeka. Waan ajaa'iba sitti ta'u. Hoggu kana duba booyee yaaddawee yaa Rabbi xiyyaati. Bakka namni namaaf hin birmanne na fiddeeti. Bakka si malee nam tokko na quban qabne na fiddeeti yaa Rabbi koo na boochifteeti. Ati ma Rabbi koo goojjumatii ati gubachuu jirtu san je'eeti. Boo'ee duba. Hogguunii fi boo'uu idduma kana Rabbiin furmaata fidee sagalee wayii dhagee isa duuba. Hogguunii fi sagalee tana achi laalu kunoo markabni ziiz jechaa dhufe. Ajaa'ibeeti manaamamoo takka amata meeqaan jiraatu jira takka naannoo kana waan deddeemuu hin agarre. Laata namni kun nama hanga ji'a ajaa'ibsiifatutti deemee jechuudha. Hoggu kana duba yaa jara keenya as maaltu isin fide je'een. Hoggu kana yaa boo nuti as qophooynee mi'a kadhufne osoo karaa biraa deemaa jirru aara wayii agarre iddoo kanatti. Naannoo kana nama jiraatu jira jennee akka daawwititti itti as gorre. Bakki kun bakka adagaa baay'atu namni illee dhufu hin jaallatu. Sa'a mata meeqaan jiraachaa ture anilleen sa'illa adaga baay'ata naannoon kun waniin namuma dhabeef jechuun itti dhagahame gurbattis. Amma gammadee gammachuu keessa imimmaan gadhiise sarabbi ellaa ati namas boochistee namas qofalchista. Sa'illaa goojoo xiqqoo diisan gubdeeti mana kiyya guddaa san nagalchuu deemtaa. Jarri sababa aaraatiif as goree mire namaa jiratti namni beeku waan taateef. Akkasitti Rabbi isaa galatoonfatee yaa Rabbii koo obsi koo furmaata
akkana argate baay'ee na gammachiise. Hawaasni qijalleen seenaa kanarraa akkaanii fi waa baratu abdiin qaba jechuudhaan gurbaan san akka seenaatti waan kana hawaasaaf amma ammatti irra deddeebi'aa ture. Se'ellaa rabbiinu asaa jaa. Asaa dhugaadha jaa rabbiin. Anta kara hushee waan takka ta isin rifachiiftu, ta isin boojjiftu, ta isin jibbisiiftu takka. Ta isin jibbisiiftu takka. Usmaan na hordofi. Oo khairul lakum ka isin irra caalu ta'u. Se'ellaanuu waan takka ta'ati khayritti hin yaadin ta khayrii si taatu jira. Goojjoo xiqqoo san jalaa gubee gibbi isaatti sagalche yaa subhaanallah. Aboona dhagaa jirtaa? Hawaasana dhagaa jirtanii? Waan kanarraa waan guddaa isinii gala, waa hedduu isinii gala jeen dubbachaa jira. Warri gamanaattis. Kanaaf seenaa kanarraa waa hedduu akka hubattan abdiin qabaa. Innama al-usri yusraa yaa rabbiin quraana isin beektan keetis. Kan namni hundi ni beeka. Maraataan keenyaa ni beeka. Innama al-usri yusraa. Kitaaba irraayis irraa waan jiru. Ayata gabaabaa waan ta'eef. Rakkoo booda bal'oo jira. Dhaba booda harkataa jira. Fayyadama booda fayyuu jira. Kanaafuu obsi furmaata waa hundaati. Bakka gurbaan abdii muratetti an kana ajaa'ibsiise bakki kun bakka birmannaa qabuu miti. Bakka gurbaan abdii muratetti goojuma isaa xiqqoo san gubee uummata biyya biraa jiru aaraa san daawwachiisuudhaaf fidee furmaatatti godhe furmaata sitti haa godhuun jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.